السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورمو كم فول الدنيا رت أرجمتن كان إسلاما في كريستانا هندي كيسا ويا هرّا كان إرجع تكون كبا إرجع كبو واه سورة مسيني متن سكنا في واه تربي كان كيسا فول سوشيال ميديا رتي ديما جرو كنا والكبل شيء وانجرو بربادو تجرا نمني جل كمان ما قرصوداف دركام الشيكة يوكين كيسي أبا منتا تأوهين كب وقان جرو وقامو درتي باسني ولدي إمنا يا جولي أرمو يا كير رفيق الريكينيا كم فول السوشيال ميديا كيساتو فيسبوك الرت أرجمتن يرو أما كان حال إلمان أرمو كيس جرو حال باي نما يجزا في حال باي نما قدسيسو كيس جرا إلمان أرمو يادا تقوسو هنتاني يادا كماتا مكامنا رورون كالتي هندان نورتي والوانتي إلمان أرمو نياتو داف غنما في غلغلة نورتي حجتا جرتي أسو كانان جرو هايوتا كينيا دابني أسو هايوني كينيا نورادو أني قد كيس جرو أسو آرتستي كينيا كبجما دابني قد الرجرو أجندا هنتاني أجندا فكو أجندا أمنتي في سفو كيسانا مباسو أمنتي في آدا أرومو كيسانا مباسو كابتني قدي بادا كوني ماليني واهي سورة سوشيال ميديا رتوكين فيديو ديو كان ديما جرو واهي سورة مسيني متنسكن عنك والفكاتو جتشار ياهي جولي أرومو يا كيرو في كاري كينيا وروني وانا كنا شير قوتا وروني وانا كنا بوست قوتا مالتو سنتوكي مال جتشارا يرو أما كانت أسو قد نورا أسو همبين أسو يادا ميك أكابنو مالتو يادا أمتو أكنا وجيفو كتا أكنا كيسي سنسيسي أسو وانت شير قد ميك أجرو وانا كنا شير قدو مالتو جهي سلاوان كان الراهن دبا دون توري وانت أن دبا ديب نموتا كرقودا جب نموتا سلا نما يادا فكاتن نموتا عمري لساني وقاس ودو ما قلتان واي كان الرتي لايبي ساعتكو أول سيناني كان حاسيان إجا كان كوتين أرقي gurra kan kootiin dhagahe akka waan ajandaa ta'eetti akka wanti kun wanta guddaa yookiin ammoo wanta Oromoo faayidaa qabu ta'eetti warroota waan kanarra haasayan arge kanaafin dubbatuudhaaf dirqame yeroo ammaa kana suuraa amma deemaaru kana wal qabate yookiin ammoo suuraa ijoollee shamara namoota isaanitti dhiyaatan viidiyoo yeroo waliin jiran yookiin nagaa yeroo waliin qaban isaanii ergan ijoolleen dhiiraa ammoo yeroo walitti aaran gadi baasanii fuula sooshaal miidiyaa irratti maxxansan kan nama aarsu yakkamaan ammoo nama waan sandalagee miti maaliif yoo jettan namni tokko ni dogongora anas ta'ee isin jechaadha namni garuu ni dogongora kan garuu dogongora namaa san baasee dirree irratti maxxansu kan kana ajandaa godhe yeroo yaada meeqa qabnutti sheer godhu kan kana poost godhu yakkamaan namaa cubbamaan namaa akka waan ofii qulqulluu ta'eetti ilmi namaa of qulqulleessee of gaarii godhe yakka nama biraa dirreetti baasa kana maal maaf goote yoo jedhaniin haa isiin deeggartuu biltsiginnaati inni deeggaraa biltsiginnaati indee deeggaraan biltsiginnaa namaa miti deeggaraa biltsiginnaa yoo taate mucattiin shamaraa tokko aadaa fi safuu Oromoo caalti amantii keenya nuu caalti isii qullaa baasnee dirree irratti Oromoo salphisuu amantii keenya kan Islaamaa haa ta'u kan Kiristaanaa haa ta'u qullaatti nama baasaa kan jedhu hin jiru amantii keenya salphisuutu caalamoo obsinee waan san agarree bira darbu deeggaraa biltsiginnaati deeggartuu biltsiginnaati jennee waan aadaa Oromoo cabsaa feesbuukii gubbaatti hojjetuu qabna qaama saalaa dhalaa yookiin ammoo qaama qullaa dhalaa kan mul'isu feesbuukii gubbaatti baasnee maxxansuu qabna namni har'a dhalaa biltsiginnaati jedhee suuraa fi waan saalfii qabu suuraa afaaniifuu dubbatuuf nama qaanfachiisu viidiyoo aadaa Oromoo cabsu safuu Oromoo cabsu namni feesbuukii gubbaatti maxxansu boru deeggartuu kaafaa ooti deeggartuu paabaa ooti jedhee hir'isu namni likiskisiin hojiidhuma likiskisii dalaga yoomillee taanaan jechaadha kana waan ta'eef namni biraa ormi yoo isin argu nafxanyaan yoo isin argitu sabaaf sablammiin biraa yoo isin argu mucattiin kun mucattii Oromoo ta'edhan malee mucattii biltsiginnaati namni jedhu hin jiru ijoollee Oromooti nama afaan Oromoo dubbateedhan malee ijoollee kaafaa ooti namni jedhu hin jiru xiqqeenya akkanaa salphinna akkanaa kana paartiidhaan walii qooduu hin barbaachisu warroota biltsiginnaa keessa jiran warroota deeggartoota tufuuza biltsiginnaa garaagarummaa siyaasaa hin qabna garaagarummaa ilaalchaa hin qabna garuu ilaalcha garaagarummaa jaraan qabnu wajjin aadaa Oromoo hin cabsinu safuu Oromoo hin cabsinu naamusa amantii keenyaa fi naamusa abbootaa fi hawwata keenya irraa dhaalle hin cabsinu
kan diina keenya mo'atuu dandeenyu kan diina keenya irra aanuu dandeenyu aadaa Oromoo qabannee safuu Oromoo kabajneeti. Kanaan alatti garuu waan fokkuu waan ilaaluu fi haasa'uuf namatti ulfaatu waan aadaa Oromoo cabsu hojjetaa Oromoo hojjedha jechuun hin danda'amu. Oromoo jaaladha jechuun hin danda'amu. Namni Oromoo jaalatu aadaa isaa waliin jaalata. Safuu isaa waliin jaalata. Amantii isaa wajjin jaalata. Naamusa wajjin jaalata. Malee xiqqeenyaan Oromoo hin jaalatan. Viidiyoo hin taane gadhiisaa. Viidiyoo qullaa qaama shamaraa mul'isu. Suuraa qullaa qaama shamaraa mul'isu gadhiisaa. Isiin deeggartuu biltsiginnaati. Isiin deeggartuu maaliiti. Isiin deeggartuu jinni jaankaati jedhanii jaalala Oromoo kanaan hin mul'isan. Kun Oromoo salphisuudha. Kuni Oromoo xinneessuudha. Kana waan ta'eef warroonni namniin gurguddaa jedhamtan warroonni hordofaa hedduu qabdan viidiyoo akkanaa yoo sheer gootan suuraa akkanaa yoo sheer gootan kana ajandaa gootan yoo irraa haasoftan nuti hayyuun keenya abbaan Oromoo abbaan qeerroo karchallee itti gubataa isin ammoo kana waan fakkuu pooste gootan kana ajandaa gootanii osoo gaddii fi imimmaan keenya kan aartistii keenya kabajamaa dhabnee nurraa hin qorin isin ammoo kana ajandaa guddaa gootanii gadi baastan fuulduraafuu barnoota haa ta'u fuulduraafuu barnoota haa ta'u erga aalimni keenya erga qeesiin keenya erga paastarii keenya erga hayyuun keenya nutti beeka waliin dhageenye taate warroonni wanta akkanaa sheer gootan kun siyaasaa miti kun beekumsaa miti kun daddabinnatiidha kuni wallaala gadhummaadha namni suuraa qullaa mucattii shamaraa deeggartuu abbaa barbaadee haa taatu paartii barbaadee haa taatu saba barbaadee yumaaf hin ta'in namni feesbuuk irratti baasee suuraa qullaa maxxansu viidiyoo hin taane maxxansu kana ajandaa godhee laayivii seenee namni irraa haasayu wallaalummaa irraa boodaati. Yoo seentanii haasoo barbaadan kanaan kolfaa kanaan taphataa kanaan maal jechaa osoo hin taane kanaan nama barsiisaa ta'uu qaba. Kanaan nama gorsaa ta'uu qaba. Osoo obboleettii kee taate maal goota? Akkasitti qullaa gadi baastaa ture? Osoo haadha manaa kee taate akkasitti qullaa gadi baastaa ture? Osoo mucattii fira keetii taate akkasitti gadi baastaa ture? Maaliif waan hin taane hojjenna? Maaliif waan hin fakkaanne hojjenna? Maaliif hojii gadhee waan Oromoo salphisee nullee nu salphisu maaf hojjenna? Maaf barbaachise? Akka kan keetii yoo laalte yoo aarte yoo Oromoo yaadde maaf aadaa Oromoo hin yaadatin? Maaf safuu Oromoo maaf hin yaadatin? Waan aalimni siin jedhu waan qeesiin waan siin jedhu waan paastariin siin jedhu maaf hin yaadatin? Aarii xixiqqoodhaa fi siyaasa xixiqqoo taphatuudhaaf jecha hojii fokkuudhaaf jecha namni viidiyoo hin taane asirratti baastee maxxansitu nu salphisaarta nu xinneessaarta isheen dalagde sun isheen dogongorte sun ilma namaati. Ilmi namaa ammoo ni dogongora eenyunumaan ta'in beekaa barbaadde waan ta'eef mootummaan biyya bilchaaruyyuu dogongoree uummata isaa miiliinaan galaafatee ajjeesee hidhee reebaa jira wallaalummaadha kun kana ammoo namni kamuu ni dogongora kanaaf namnummaan ana dabalatee hojii gadheetiif bakka gadhee oolumarti feesbuuk irratti isheen sun akkas taate inni sun akkas ta'e jedhee suuraa shamaraa qullaa gadi baasa asirratti viidiyoo qullaa shamaraa viidiyoo nama salphisiisu fi viidiyoo nama qaanfachiisu asirratti gadi baasa. Inni warqiin jechaa anaa dabalatee tokko keenyaan salphataadha xinnoo namaati garuu badummaa namaatii fi salphina namaa mul'isuudhaaf hin deebina warra biltsiginnaa wajjin garaagarummaa siyaasaa qaban siyaasaan moo'anna aadaa Oromootii fi safuu Oromoo eegannee amantii keenya eegannee naamusa eegannee moo'anna malee qullaa suuraa gadi baasneetii miti kan moo'an isiin wallaalaaf goote namni garuu beekaa sheer gootu ammoo doofummaa irraa boodaati salphina aadaa Oromoo cabsuudha Oromoo ummata kaawwan biratti salphisuudha kana waan ta'eef wanti kun baay'ee nama dallansiisa yeroo ammaa kanatti ajandaa tokko osoo hin taane ajandaa kumaatamatu nutti jira rakkoo kumaatamatu nutti jira roorroo kumaatamatu nutti jira diinni keenya kaabaa fi bahaaf dhihaan nurratti wal gurmeessee nu nyaatuudhaaf qophii itti jira isin ammoo kana bukeessitan ajandaa gootanii osoo imimmaan keenya nurraan qoorin kana waan guddaa gootanii asirratti laayik sheer poost nurratti gootan rabbi sodaadha nama yoon sodaanne aadaa Oromoo yoon beeyne rabbi sodaadha viidiyoo shamaraa waan hin taane kaleessa jaalalaan nama jaalate fakkaatanii itti dhiyaatanii paartii barbaaddeef abbaa barbaadde maa hin taane itti dhiyaatanii irraa ergisiisanii amma ammoo asirratti baastanii sheer nutti hin godhina wallaahi saalfanna isin wajjin namni viidiyoo hin taane qullaa asirratti sheer gootu namni kana ajandaa gootee irraa haasoftu wallaahi billaahi isin waliin saalfanne mataan keenya nu cabe gadi baanee akka gaalluun dhabanne kun xiqqeenya irraa boodaate ammaaliyyuu ta'uu danda'a maaliyyuu nama gadhee ta'uu danda'a garuu dhugaan jiru kana namni viidiyoo qullaa shamaraa asirratti gadi baastee isiin deeggartuu biltsiginnaati kanaafidha asirra baasee jirtu yoo jiraate wallaahi nun fayyadne nu miite nu xinneessite malee nun kabachisiisne nun fayyadu waan ta'eef
nuti qullaa wal dhaabneetii miti kan siyaasaa wal moonu isiin ebalu jenneetii miti aadaa Oromoo ganneetii miti siyaasaan kan nama moonu aadaa Oromoo eegganneeti safuu Oromoo eegganneeti malee ijoollee miskiina ijoolleen dhiiraa dogongorsiisanii nama wallaalummaadhaaf sammuu isaatiif hir'ina yookiin shahwaa fedhii keessa seenee waan hin taane dalagu asirra baasaa siyaasa nuun ta'u kun injifannoo nuun ta'u kun kanaaf warri waan akkanaa hojjetan uf laala namallee saalfadhaa Oromoos kabajjaa yoo Oromoo jaalattan yoo Oromoo kabajjitan waan akkanaa nurratti sheer hin godhina waan akkanaa hin dalagina dandeenyu siyaasaa walmoona shakkii takka maletti warroota bilxiginnaa unkaan ijoollee isaanii bututtuu kanneenii miti unkaan dhalaa isaanii kan Facebook irra bahanii iyyanii miti beekaa isaaniitiif hayyuu keenya kan isaan jedhan ilmaan Oromoo ni moona injifannoo ammoo karaa haqaatiin dhufti injifannoon yoo Rabbi kabajjan dhufti injifannoo yoo Rabbi sodaatan dhufti injifannoo yoo Oromoo kabajjan malee injifannoo Rabbi waan nama dhoorge waan aadaa Oromoo cabsaa viidiyoo hin taane Facebook irratti posti godhaa diina keenya injifanne diina keenya saalfachiisne jechuu hin dandeenye diinas ta'ee maaliyyuu taate maalii maqaa Oromootiin jiraatti maqaa afaan Oromoo dubbatti diinni Oromoo ammoo isheen tun Oromoodha jedha malee isheen tun bilxiginnaadha hin jedhu waan salphinnaa waan ta'eef waan nama xinneessu waan ta'eef waan hamilee namaa cabsu waan ta'eef kanaaf please obboleeyyan please Rabbi sodaadhaa namni yeroo baay'ee wanti akkanaa Facebook gubbaatti hin deddeebi'a namni ijoollee shamaraa suuraa isaanii ergisiisaa ijoollee shamaraa fira fakkaatanii itti dhiyaataa eessaayyuu haa dhuftu eessaayyuu haa baatu afaan Oromoo qofa haa dubbattu indom saba biraatu haa taatu suuraa hin taane Facebook maqaa Oromootiin barattanii yookiin asitti ajandaa Oromoo sheer godhaa asitti ajandaa salphinaa akkanaa sheer nurratti hin godhina Rabbiin sodaadhaa dhiisa ija banadhaamee taa'aa yeroo tokko of ilaala maal godhaa jira maal hojjetaa jira maal haasayaa jira jedhaa of taajjabaa wallahi billahi rabbinatti argasila irraa hin dubbadhu ture namni gurguddaa jedhamu nama areen isaa akkanatti fuula ol guutee jiru nama umriin isaa waggaa 30 ol jiru mucattii yookiin nama umriin isaa meeqa geettu kan osoo heerumte ijoollee meeqa dhaltee guddistu waa'ee kanarra ta'anii nama haasayan ija kan koo kan qabrii kana galuun arge kana waan guddaa godhanii ara saalfadhaa Rabbi sodaadhaa ara qaanfadhaa namni waan hojjeturraa namaa fi Rabbi biratti illee hin taajjabama itti gaafatama kana waan ta'eef an dhugaa jiru isinitti hime dhugaan jiru ammoo namni Oromoo jaalatu karaa haqaa fi haqaa qofaan karaa bilchina qabuun karaa siyaasaatiin karaa ammoo naamusa aadaa fi safuu Oromoo eegate qofaan nama injifatuu hin danda'amu kanaaf ijoollee shamaraatiif xumurra ergaan isinii qabu suuraa keessan abbaa barbaadan haga barbaadan yoo jaalattan ati eenyu nu deeggare abiyyiin deeggar jawaariin deeggar paartii barbaadde deeggar suuraa keessan qullaa ijoollee dhiiraa irratti hin ergina suuraa keessan yookiin viidiyoo keessan qullaa ijoollee dhiiraa irratti hin ergina boru isinillee akkanuma gadi baasanii isin salphisan Facebookii gubbatti boru akkanuma qullaa isin dhaabani namni gadheen ati paartii barbaadde keessaa dhuftee fi miti hojiin gadhee hojima gadheeti namni gadheen woma gadhee hojjetama namni fokkuun woma fokkuu hojjeta kanaaf dursaa of eegaa boru Facebook irra baatanii boohuu irra boru gaabbuu irra hardhata akkanatti salphisan kanarraa hardha ka waan hin taane irratti hojjetan tanarraa baradhaa isin paartii barbaaddee haa deeggartu isin irraa muuxannoo fudhadhaa isin hin fayyadu Rabbii fi nama biratti illee isin gaafachiisa nu hunduu keessa keenya Rabbitu nu beeka badii hedduu qabna kan boru Rabbi afootti itti salphatuudhaaf teenyu garuu ijoollee shamaraa suuraa keessan hin taane gadi baastanii dhiira irratti hin ergina akkuma jaalalli jiru jibbaan jira gaafa jibbaan dhufe ammoo qullaa wal dhaabutu jira wal xinneessuu kanatu jira kanaaf dursaa of eeggannoo godhaa warri asirratti suuraa akkanaa sheer gootan Rabbii guddaa sodaadhaa yoo Oromoo jaalattan aadaa Oromoo qofa eegaa waan Oromoo kabachiisaa qofa hojjedhaa isiniin jechuu barbaada yoo balleesse dhiifama garuu wanti kun fooyya'uu qaba dhaabbatuu qaba tanaan goodaa ta'uu qaba galatooma horaa bulaa